Jooja harka fuune daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa kun miidiyaa keessan bokkuu maltiimiidiyaa. Bokkuu maltiimiidiyaa torbaniin sanbata duraa galgala keessaa sa'a 3 eegalee sagantaa qaanqee show keessummaa isiniif fudhannee dhufnu har'as keessummaa tokkoon isiniif qaba. Gama keessummaa kiyyaa totoon darbin dura kanneen chaanaalii keenyaaf haaraa taatan yoo jiraattan chaanaalii qaanqee show subscribe godhaa. Sagantaa guyyaa har'aa ispoonsora gochuun kan nu cinaa dhaabbate Buusaa Gonofaa Oromiyaati. Buusaan Gonofaa Oromiyaa balaa namtolchee balaa uumamaa hawaasa keenya irra ga'u baraaruudhaaf al tokkos ta'e baatii miseensa taatanii Buusaa Gonofaa cinaa dhaabbadhaa. Hawaasa keessan gargaaraa isiniin jedhu keessummaan kiyya har'aa artist Araarsaa Gabbisaati. Sagantaa guyyaa har'aa qabate kan isiniif dhiyaate qaxalee keessan Habtaamuu Lamuuti. Gama Araarsaattiin isin dabarsa. Harka walitti rukutuun haasa'udha. Araarsaa! Nagaa keessani akkam jirtu? Fayyaadha. Borciin kee immoo borciidhuma fakkaatti. Taa'ime. Garaa baaseen beeku. Sinuma ammoo makootinu. Dhagaa dhageessanii Brighton Motors AC konkolaataalee manaa fi hojii haaraa qaqqee yookaan 00 kate gatii madaalawaadhaan isinii dhiyeessuuf mooraa keenya buunnee gammachuu guddaadhaan isin eegaa jirra. Teessoon keenya lakkoofsi tokkoffaan magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Qiirqos naannoo ibsaa Bulgaariyaa gubbaa yeroo ta'u lakkoofsi lammaffaan Adaamaa Boolee Yuunivarsiitii Dugduubaan lakkoofsa bilbilaa 0995636382 yookaan 0114655352 qunnamuu dandeessu. Brighton Motors. Brighton. Relaxi godhi yaasee waan tokko sodaatin. Ani rakkoon qaba. Kaameeraa baay'ee sodaatan an jedhu. Ani naayimu. Innaa wadu kaameeraa fuuldura barbaadu. Innaa sirru. Kaameeraa televiziyoon kun gisee naa dhiyallaal. Ana duukaa kaatu kaameeraa baatanii. Inni dhaabadhee sirru kaameeraa fuuldura. Maaf sodaatti? Ani waan isaan beeku bakka nan sodaadha laalu. Amma ija kee keessa jiraam kunoo. As na fuulduramu. Eega. Waan nama sodaachisu hin qabu meedhaan beeku. Kilipii meeqa hojjette? Kilipii lakkoofsa baay'eedha kilipii. Qeenxee bichaan gara 7-8 ta'u warra. Murmurree shakkee qabaa makarreerra deemti yeetini makarreerra deemti yeetini. Shingaa gammoojjii baala deemti leetini. Yaa makoola gagibee goota koolii rabaatu dibee. Yaa makoola gagibee goota koolii rabaatu dibee. Yaa makoola gagibee goota koomee yaa goota koolii roogaraa walitti matanii. Koomee yaa goota koolii roogaraa walitti matanii. Horaamboo keessattis albeema lama hojjetteetu kanaan dura. Albeema lama hojjennee kan jalqabaa Horaamboo fi marsaa lammaffaa. Inni kilipii qabu ture? Inni kilipiin qabu surumayyuu. Sirba Horaamboo sila otoo kilipii qabaate awudoodhaan ammoo naan duune otoo kilipii qabaate immoo maal haa ta'u jettare. Kiniinii garaa fajjeessa jira? Kiniinii garaa marsaa lammaffaa keessa jirti. Inni kan shii qorqoraan cabee dallaalaa tajjiidha kan jalqabaa. Kan koo immoo gooroo ba'iinsi eegadha. Sirba gadaati. Kan kabbada wayyeessaa immoo dammee maaloodha. Akkasumatti egaa sirboonni dammee maaloo dammiilee damma bookee dammee maaloo natti yaafattee dabookeedha kan ijoolleen hawwisa sana keessa turan amma jiru lubbuun baay'een isaanii hundi isaanii jiru. Hundi isaanii. Akka tasaayyuu immoo har'a Itoophiyaa televiziyoonii irratti waamamaniiru. Interviewuf. Interviewdhaaf. Har'a garuu anaaf taa'amuun qaatana beelame waan ta'eef kanaaf taa'amuu naquu isaan sin yaadafan jedhee kan kee VIP dha danatti qofa. Ka VIP dha kan keenya. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa qaanqee show guyyaa har'aa keessummaan keenya akkuma na cinaatti argaa jirtan artist Araarsaa Gabbisaati. Waan baay'ee waliin dubbachuudhaaf deemna. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin tura isiniin jenna. Sagantaa keenya guyyaa har'aa sponsor gochuun kan nu cinaa dhaabbate Brighton Motors Buusaa Gonofaa Oromiyaati. Buusaa Gonofaa Oromiyaa balaa namtolchee balaa uumamaa hawaasa keenya irra ga'u al tokkos ta'e baatii miseensa taatanii waan dandeessaniin saba keessan cinaa dhaabbadhaa isiniin jedhu. Araarsaa Awustiraaliyaa turte? Yep. Maaf deebitee galte biyyatti? Egaa goleedha nama dhaaban jenne Oromoo.
sanumaafan as deebi'e. Yeroo muummichi ministeeraa Dr. Abiyyiin gara aangootti dhufe namooti biyya baqaa turan baay'ee biyyatti gale. Yeroo sana galte moo sana dura moo? Yeroo sanan galee. Yeroo sanan galee. Dura bara innaa sanis kan baaneef gaa dhimma kana ol qabateeti dhimma dararamuutiin ol qabateeti. Dararaan keessa dabarre dararaa hedduu ture. Isuma ol qabatee gaafa gaa Oromoon aangoo qabate gaafa jedhamu immoo maal godhaan taaree silaa kana baqachuu cinqii baqachuun deemee miti dheetana asuma ofirraa garagare. Awustiraaliyaa biyya bareedduu sana keessaa akkamitti? Biyya ajaa'ibaati garuu immoo kan biyya koo immoo naan caaltu dheetana Oromiyaa hin caaltu dheetuman as deebi'e. Garoon immoo kan dhageetti kaangaaroo hojii wallolee manatti galeera. Kaangaaroo wajjin akkamitti lolta? Kaangaaroo wajjin akkamitti lolta? Tisaa ture jedha. Awuu lakki maal? Maal tiksina nuti? Maal kaangaaroon hin tukamtu bara? Ilaa immoo fooshiin nyaatamti miti eessatti? Nyaatu fooshi? Hin nyaatamti kaangaaroon fooshi. Akka it is very delicious. Baay'ee bareeda. Tumtee galte gaa? Nyaadheera waan hin somne kaangaaroo. Garuu edda nyaadhee hin beeku. Edda naa laatanii. Hin beekun ture. Edda naa laatanii. Awustiraaliyaan biyya kamiiti? Austraaliyaan teessumni ishii waan hundi ishii akka Oromiyaa kana. Baargamoon achitti argitu, qonna achitti argitu, hoolonni achitti argitu. Bakka uumaan waan Oromiyaadhaan adda baaftu. Qilleensi isaa akkuma asii kana. Kanuma bakka waan humna ta'e adda baaftu tokko illee. Waan sana fakkaattu gattee galte. Baay'ee bareeda. Tu galuu keetti gaddite aarte? Abadan. Dhugaa? Forever maaliif hin gadda? Akkamittis. Bareedduudha gaa biyya. Baay'ee bareeddi. Garuu koonaan caaltuudha. Lafatti handhuura kootii lafan itti keessatti shaqaa nyaadhee waa meeqa arge akkamittan. Waggaa meeqa jiraattee turte? Waggaa tokkoof ji'a 5. Eeyyuu fa'aa wajjin deemte? Ana Taammiraat Kabbadaati Kiboorristii. Muluu Baqqalaa. Muluu Baqqalaati. Galaalaan irreen dursee deeme. Guyyaa lamaan tokko dursee deeme. Kamisarra deeme inni. Galaalaan isin gale? Galaalaan isin gale. Inni illee dhaqee nama. Inni dhaqeetuma deeme. Inni hin sirbine. Isin baandii iyyuu ijaartanii baandii isa guddaa isa ajaa'ibaa isa achi keessatti. Ati erga sirba jalqabde baandiidhuma horaa amboo biiftuu kinoo kan Awustiraaliyaa. Burqaa Buraayyuu. Gadaa Awustiraaliyaa keessatti. Baandiidhumaan darbe umuriin keessa. Baandiidhumaan dhume gaa deemee maal goota kaa. Kun egaa Oromummaadha ishii keessa keettu uumamtes. Kan baandii keessa turuun yeroo hundumaa hin shaakaltaa, hin wallistaa, sagalee fi qartaa. Turuun baay'ee. Muuziqaa sirriitti bartaa. Muuziqaa barattaa. Waa hunda barattaa. Muuziqaa beeknanatti muuziqaa hin sodaatta. Akkanumatti karaatti gorteetu itti laaquu kana maal bukeessuu kana hin jiru kaa. Kanaaf dandeettiin kee yoo ajaa'iba ta'e. Galanni isaan badee. Achi keessatti always shaakalaa ol ta'aa ta'e. Bakka waan hunda yeroo hunda shaakalli achuma keessattiin hoofaa baandota irraa gara baandii irraa gara baandiitti. Yaadni koo softeetta. Yaadni koo immoo isa maal dubbattaree. Kan achi immoo kitaabni tokko hin baasu. Jabana dukkanaa sana jabana hamaa sana keessa. Kana jabana hamaa sana yeroo bar tokkotu dhufteetoo yeroo sanatu dhuftee miti. Waan itti turreef jaalalli jiru. Isa mi'aa isa damma jedhu kana beeki. Sifaana dhaabatee uummanni dhaabatee sifaana halkan dhaabatee. Waggaa 12 duran dhufe yeroo sanatti akkuma kana hin furdattu, hin qallattu, hin dheerattu, hin gabaabbattu. Rifeensi keessa akkuma sana. Kanuma gaali xiqqooshi rifeensi koo tokkoyyuu amma seenetti namni baay'een beek rifeensi kooyyuu sesseentetti kiisii duubaan seentu malee xiqqooshi namoonni rifeensa koo seene kanaanuu na wallaalaa jira beek. Araarsaa moo araarsaa miti jedhanii namoonni wal qabsiisan jiru beek. Isa moo isa mitiira jira. Isa moo isa miti. Wayi maanni mee iccitiin isaanitti. Tokkuma. Iccitiin nuti kamii? Iccitiin qaamni kee yeroo hundumaa. Amma nuti yeroo itti furdannu jira, yeroo qallannu jira, kan keessanuu? Ani yeroo baay'ee nyaata nyaatteefis miti hin furdattu. Nyaata miti kan si furdisu beeki. Yaada baay'isteefis miti kan huqqattu. Uumama kooti. Baay'inaan abbaan koo amma dheeraa isaa amma shimalaa kan gahu kana. Amma baargamoo kana dheerata. Furdatee hin furdatu. Baay'inaan maatiin koo guutuun isaanii tokko furdaan argatu maatii koo keessa. Kanuma nuti. Akkuma keessa? Ammuma kanuma qaba akkana. Maashaallah. Akkanuma. Ijoollee qabda? Kennaa qaba. Akka jabaatti malee. Ijoollee meeqa qabda? Ani 2 qaba. 2 qabda. Gurguddattee? Gurguddattee ijoollee? Gurguddatte tokko biyyaa jedhama. Biyyaan waggaa 8 fixuuf deema. Sooromeen immoo waggaa 4 fixuuf deema. Biyyaaf sooromee? Biyyaaf sooromee araarsaa? Akkas. Gabbisaa? Bayyan. Albeema horaa amboo wajjin albeema 2 kan baastan. Kan dhuunfaa keetii immoo tokko. Sirba kee yaadatta kan jalqaba kan hawaasa wajjin walitti fide. Kan hawaasa wajjin walitti na fide jalqaba osoon horaa amboo keessatti iyyuu albamni hin bahin siyyee koo maalodha.
Siyyee komaaloo siyyee osoon seegu uummadaan koniyye shoriin shorraa shoree koo shororee durba galaani ka'iin gallaa kololee koo sumalee didee garaani sirba jalqabaa televizyiinii Itoophiyaatti kan hojjetame sirba kana. Bara 1996 akka kana bashaatti jechuudha. Akka kana bashaatti walakkee dhumarra. 96 jechuun achitti 8 dabaltee 2002. Faasigaadhaaf jechuudha. Sirba kana kanan televizyiinii hojjedhe bara sana. Awuraamboo reefu leenjidhaa baaneet televizyiiniidhaaf qophoofne. Dhaloonni kee achumaa tan booda? Lakkan koo Gincii. Gincii achuma gaa'olle. Achuma walumaa biraa achuma. Akkamitti akka Awuraamboo galteef jedheeti? Achumatti dorgommiin ba'e Ginciitti magaalaa Gincii irratti gaafa dorgommiin ba'u bakka tokko Gincii irratti illee nu dorgomsiifne. Gincii as biyyuma pirezidaantii Shimallis moo? Eegaa. Achiisin. Maali wallaahi wajjin guddanne bara. Heddee kun dhoksaan qabu. Wajjin guddanne. Gara sirbaatti kan dhufte bara meeqa keessa? Akka kana bashaatti 96 sirba. Achumatti eegaltes? Achumatti eegalee Ginciitti magaaluma Ginciitti. Erga gaafa sana eegalte sirbaan addaan baane? Eegalee sirbaan ana sirbarraa adda ba'u jechuun bara. Anaaf sirbi bara obboleessa. Ani immoo wanti Awustiraaliyaadhaa galteeyyuu sirbarraa fagaachuu barbaadu jedhanii achitti jireenyi biizii nama godha. Dhugaadha. Inni nuti muuziqaa taphatu torbanitti guyyaa tokko nama cimaa yoo ta'e kan muuziqaatti bu'u. Because always jireenyaaf jecha fiigaa oolta waan taateef. Haqa. Namoonni baay'een artistooti keenya baay'een muuziqaarraa fagaachuu hawaasarraa fagaachuu waan hin barbaanneef amma warri biyya alaa dhaqanii waan hojjetanii biyyatti deebi'an faatu jira. Because deemuu waan hin barbaanneef jechuudha. Yes dhugaadha. Muuziqaa gaasii galee ati muuziqaa amma ijoollummaan seentee kan muuziqaarraa fagaatee torbanitti muuziqaa argachuu jechuun laale anaaf baay'ee ulfaata. Du'a natti ta'e beeki. Yeroo sirbine maal gootatamu? Ani yoon sirbine yookaan waan akka fiilmii wayii ilaalaa yookaan immoo yoon kophaa koo jiraadhe waan barreessuu waan yeedaloota kana kanan taa'innoodha. Yoon sirbine immoo sirba sa'aatii nuti sirbine hin qabnu amma biyya keenya keessa sa'aatii bal'aa qabnaa miti akka biyya sanii miti. Sa'aatii bal'aa qabna sa'aatii bal'aa kana keessatti muuziqumaan dabarsine yookaan hiriyootuma keenya wajjin warra muuziqaa keessa jira walumaa walitti dhiyaatu. Istuudiyoo fa'aa jaqxeetoo jira bu'anuma akkasii kana teessee fa'aa namaaf fa'aa hojjechuu nama waa sirraa ofii dideeffaa waa sirreessuu kana fa'aa. Maaliifin muuziqicha kan banne muuziqaa jetteeti nama sanii jetteeti miti kan kana gootu. Muuziqichi akka bakka isaa gadi dhiifne akka namnis gandis quba nutti hin qabne bakka itti deebisuudha kanaan fa'aa. Mee ijoollummaa keetti egaa sirbi kun waanuma al tokkicha namatti kennamu miti. Ijoollummaadhumaan namni tiksee irratti dhaggeeffachaa sirbaa deemeetu fakkeenya wayii fudhatee guddate. Siif fakkeenya kan sii ta'eenyudha. Ani muuziqaa baay'een jaaladha. Innaan loon tiksu karaa konkolaataa qarqarattan loon tiksaa magaalaa Gincii lafa amma hospitaalli Riivar jedhamee barreeffamee hojjetame ijaarame sana irratti achirratti loon tiksaa ture. Maasiin sun gooda sunis kan maatii kooti. Baadiyyaa marga ture. Bara Haayile Sillaasee timni kun? 95 jechuudha. Bara sun Haayile Sillaasee jedhamnaan kan kee maal jennaree akkasii. So bara sani ga muuziqaan ga cheentonni guddaa wantu bisiin kun asii naqamte faa dambidoollo faa gimbii faa deemu jira miti makiinaa sana dura achirraa sirbisiisa achirraa dhagaa dhufa innaan achi dhagee asfaaltii tan kaadhee baabeeki sirba dhaggeeffachuuf kan kaadha bara makiinatti otoo makiinichi na fuudhee deeme ga gommaan beeki nagaatti kun muuziqaa jaalala muuziqaati ijoollummaa irraa kaaseen kanan muuziqoota nan dhaggeeffadha sirboonni yeroo sangaa dhagayaman sirboota Daawit Mokonnin faa Daagim faa Abbatoo Kabbadee faa Alii Birraa faa kan akka Alii Shobboo faa sirboota kanatu dhagahamaa deema ba'e isaan kana dhaggeeffadha waan isaan kana dhaggeeffadhuuf achuma keessaa gaa muuziqaan keessa kooseentee kanarraa kana fe'achii lafa daboo lafa kiristinaa lafa haamaa lafa cidhaa halkan lafa fedhe haa ta'u deemeen naqa lafa sirbaa dhageenyan halkan barrii baneen. Sirba halkanii immoo tureera yeroo cidhaa fa'a. Cidha immoo maal dubbattareessa lafa fedhe haa ta'u nan naqaani. Kakakseen deema waan fedhe haa ta'u bineensitti dhufe maalsitti dhufe laga haa ce'u. Sirbuma sanaaf ati. Sirbuma sanaa jechuudha. Aarsaa kaffalaan ture. Akkasitti. Mee isuman sila siin jedhe kana artistiin ati dhaggeeffatte akka isaa ta'uun barbaada jettee of keessa keessa ture. Fakkeenyonni koo hedduudha sii galee amma kanan jedheetu keessaa sii filadhu hin qabu. Artistuman ta'a nan sirba yuuman sirba kan jedhu eddan sirbatti dhufee booda yuummoo akkamittan waltajjoota warri alaa kun irratti raan godhan kan innaa dhaqanii waltajjii koran akkamittan iddoo sangaa
sadarkaan ani itti yaadaa dhufe arti kan akkamittan weellisummaatti gala eenyu ta'een baha eenyu fakkaadheen baha eddan achi ga'ee booda immoo akkamittan akka eddan as ga'ee booda immoo akkamittan akka jara kanaatti waltajjii akka jara kanaa irra hojjedha fa'aa amma ga'utti jedhu ga'eera. Gingalan isaa badiin. Lafa yaadde geesseetti. Lafa yaadde san geesseetti. Exactly. Waan si gaabbisiisu hin qabu. Nan gaabbisiisu. Yeroo dhiyoottoo maal sirraa jenna? Yoo rabbedhe jedheera kana duras yoo rabbedhe waaqayyo gaa guddaadha miti waaqayyo guddaadha waan bareedaa wayii waan uummata kiyyaaf ta'a jedhu wayii qabadheetuma suutuma akka qocaa kanaatti tiradheetumaas ba'achaan jira. Carraa baandii baay'ee keessatti hirmaachuurraan kan ka'e meeshaa muuziqaa taphattu jira kan barte. Meeshaa muuziqaa taphachuuf hawwiin kun guddaadha baay'ee bees gitaarii kanaa fi kiiboordii kanaan diraamii kana sadan baay'een jaaladha. Yaaleera garuu carricha akkam baradhu nan goone. Loon gaafatissaa turte sana fa'aa ulullee fa'aa. Yaa ulullee kan ulullittiin illee bareeddi baay'ee nan shiyyuu nan yaala xiqqoo achitti naan loon tiksu nan yaala baay'een bareechu malee nan yaala. Shii qawwaa sadiitiin taphanna qaataa fuuna shomboqoorraa tolfamtu sana qawwaa sadiitiin ishiidhaan xiqqoo nan yaala. Masiinqoo fa'aa. Yaalu yaalu Taaddasaa eenyu maqaa isaa namicha masiinqoo rukutu kana Taaddasaa Tarreessaa. Taaddasii Tarreessaa. Amboo lafa galgala kan jedhu kana. Amboo lafa galgala. Isa baay'ee taa'ee dhaggeeffadha bakka. Gaaf yeroo kaanfaa baay'een taa'ee dhaggeeffadha. Baay'een jaaladha jaarsa sanii lubbuu isaa maarooraan jiru lubbuudhaani. Baay'een jaaladha masiinqoo garuu. Mudannoonni waltajjii irratti si mudate jira? Inni isa maal baay'ee jira. Baay'ee jira. Joorji Abbuu si gaafadheennaan itti mukee nuti sitte. Inni gaa kan kilabaa taasa'anitti fakkaata. Inni kan kilabaati. Beeki doolaarri kun egaa innaa kilaba dhufee Oromoon keenya kun biyya alaarraa dhufan diyaaspooraan kun innaa dhufee nu bira dhufa yaadni koo dhufa beeki. Gaafa nu bira dhufu waltajjii korraa gaaf kaanii waltajjii koree anumaa sirba Geetaachoo Alamaanaa kanan sirba natti fakkaate koyya daadhiin sirba koyya daadhii jechaan jira. Jara sun badhaasanii innaan xinnoo sii sochoogaanii lafa tokko dhaabadhee wallisuu hin danda'u waltajjii irratti. Doolaarri ishiin takka buute dhibbi as keessatti haftee 50 buute beeki. Amma buutetti gurbaan hamaa tokko jira gurbaa sana kaasuu Joorji Abbuus hin beekamee biinatti naannesse malee. Otoon arguu lama naanna'aniituma jedhee fudhatee ishee as keessa kaayee 10 fideena keessa kaayee birrii 10 ishii keenya. Ati walaloon sirkaa badde gaafas. Na nyaattee biyya nyaadhuun jedheen bakka. Na nyaattee jedheen utuma na beektuu na nyaattee dheetuma namaan dubbanne eettuma dhiisee tanan bakka gaardiin beekaadha chiirammoo gaardiin ijaan laala. Asitti otoon gaardii ilaalu asitti isa nalaa fudhate isan gaardiin immoo achi asii deemeetu achi dhaabatu. Koyya daadhii jecha akka jettaan gaardii. Egaa fudhattee fudhadhu gaafaan dubbadhaa mati garuu lagaraasii kottee kee rabbasiisin kaasin jedheetumaan amman fitutti. Waa bakka sirbittiin onka ta'ee jabaadheetuma walaloos jabaasseetuma fixeetumaan. Walaloo tarkaa badee waan jedhe. Aariin gaa yeroo tokko waas hin goone. Koyya daadhii tokko koyyuu biiraa jechuun jalqabe. Doolaarii gaddamni. Ishii koyya daadheettee taa'ee ishii irraan dabarsee achi kaayame. Walaloon baduu osoo hin taane. Fuutee garuu maallaqicha argama. Achi maallaqittii sana fudhatee ba'ee tutoonni zarzaruudhaa kaatuun qab godhe. Baay'ee waltajjii irraa fixeera. Jedhi gaa silaa fudhattee addaan hiriin jedhee. Yeroo san birrii 21 moo 22 gaa doolaarri. Doolaarri musa. Birrii biyya keenyaatti. Yeroo san akkas. Achi birrii 2,000 waan ta'etti geeddarate jedhu kaan fudhadhu 1,000 naa kenneetu harkaa fudhatu bakka jedhee sana. Akkanatti garaa walitti jabaattu gaa akkammaa kanaan. Dhibba kee immoo fudhatteetta. Fudhadhee ishii galfadhe galadheen ishii. Ishiin 4,000 waan taate galadheen bakka. Akkamiin jirti? Yoo yaadnu dhufa al tokko. Inni dhufa darbee inni dhufa adde. Yoomi kan achi sirbitu. Sanbata xiqqaa amma sanbata xiqqaa isa kanayyuu akka tasaa Joorji maqaan haadha ofta Joorji jira hawwii qananii jirti haati gootitti haati ishii gootaa Ilfinesh Qannoo fi anaa fi Falmataa Kabbadaa. Falmii gaa achirraa dhukkee qaabna gaa miilana. Nan dhufa gaa doolaarii sana barbaachan dhufan. Barbaacha moo fideen dhufa? Lakkii barbaachan dhufa amma anis gan biyyatti galee bartureera. Maali xiqqoo jirta lakkii jirti. Ani dhufee dhuma waanumaaf tellee haa taatu lamas 10 isaa taatu. 50 fideen 50 fudhadhee gala 50 kan Itoophiyaa fideen 50 doolaaricha fudhadhee gala.
Aha kamitti akkanatti. Ina walaga achumatti walaga dhiisati. Haa ta'u gaa. Ani falmataa walii galla. Kabiraay Aha. sirbi kee yeroo fincilaa sirbite tokko yaadata. Baay'ee sirbi sun baay'ee. Jalqaba yaadachaa sadachooni yeroo galtamee. Farda baankoo sooree adheessa lagaa muruu adheessa qabannaa ko hiriyaa gaafa hundaa fiira gaafa rakkinaa. Siturna luge kanko yeden cilalo randu mesai folingo ta urgai cilalo randu mesai folingo ta urgai cilalo randu mesai folingo ta urgai cilalo randu mesai ganna sana master plan ni cala fi ani ro to gadifne san cala master plan hojjette ani ro sana gadise sababi sana burqa burayurra kikaus gor baanan Katuma keessa inni yaane. Garuu sirbichi baay'ee sirba dhaggeeffatameera. Baay'ee. Kilippiin isaallee kilippii baay'ee bareedaa ture. Yes, dhugaadha. Eeliyaas Kibroot hojjete. Gidduu kan finnee dhumna sas. Aduuf. Kilippii baay'ee bareedaadha. Egaa waan baay'ee irraa dubbanne yoo jenne yeroon keenyas dhugaadha. Ngoo waan ta'eef Dhugaadha. ergaa dhumaa qabda hawaasa keenyaaf waan dabarsitu. Ergaan dhumaa ani qabu rabbiin nu uume tokkichi waaqa Oromoo tokkichi maqaa dhibbaa gurraachi garaa garbaa leemmoo rooba taliilaa inni hunda danda'a waan ta'eef waaqayyoon isa hamaa uummata keenyatti dhufe kana uummata keenyas gar tokkotti luuccessee gar tokkotti kaasee holaammatee nu hammataadha jaalataadha waan ta'eef haqa namaan barbaadu dhugaa isaatiin ala rabbiin tokko nu godheetoo isa uummata keenya Oromoo keenya sa'aayyoo fi abboo kana boochisu kanaas immoo rabbiin araara isaa nuuf buuse qabbanatti nu deebisitoo nagaa biyya keenyaa buusuun kanuma dhaamsi boona. Amiin. Yerootti walirraa baqannu miti yeroo walitti baqannu. Dhugaadha. Yeroo walitti dhufne waan haqaati. Haadha hiyyeessaa bo'aa jirtu hawaasa keenya qe'eessaarra jiraachuu dadhabee halkanii guyyaa qe'ee gadadoo ta'aa jiru kana. Dhugaadha. Baraaruudhuma. Yes waan Wal aboomamu wal dhaga'u saba tokko afaan tokko dubbanna wal kabaluu wal dhiitu walitti dhufu. Aftee ishii nu dhiittu ofirraa dhoobu. Eeyyee. Akkasi. Kanaaf nuti asumarraan dhaamsa keenya dabarfanna. Wanta bareedaa ta'aa jira galatooma horaa bulaa ulfaadhaa jennaani warri hafan illee akkuma kana mootummaanis daran garaansaa bal'atee ijoollee obboloota keenya qawwee kaasanii bosona jedhanii wajjin araara biyya keenyaaf nagaan nu barbaachisa. Araaraan nu barbaachisa. Araara waaqayyoon isin jaallata. Araarsaa keenya baay'ee galatoomi. Araarsaadha. Galatoomee araarsaa gabbisaa cabaa fayyisee jechuun nama. Kanaaf si finne guyyaa araaraarra si finne araarsaan araarsuudhaaf fide. Araara nu abuusinni. Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagantaa guyyaa irraa furannee dhufne asuma irratti goolabnee jirra. Torban sagantaa biraan amma walitti deebinutti nagaa waaqayyoon nuuf jiraadha jechaa YouTube chaanaalii keenya subscribe gochuun dagatina. Araarsa asuma irraa wanti waadaa seensisu akka argaa jirtu baandii eegalaa jirra. Yeroo dhiyoo gidduutti amma waan baay'ee kan hin gaafanneef marsaa lammaffaarra deebine guyyaa bira. Baandiidhaan. Nagaan nuuf jiraadha.